bara 1983 kan hundaa'e kilabiin kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa kilaboota Premier League Itoophiyaa irratti waggoota dheeraaf hirmaachuu seenaa olaanaa qaban keessaa isa tokko. Bara darbe garuu kilabichi dirree irratti ga'umsa kanaan duraa dhabuun liigii biyyaalessaatti yoo gadi bu'u jiraattota magaalaa Adaamaa dabalatee jaalattoonni kubbaa miilaa Oromiyaa baay'ee gaddanii turan. Kilabichi rakkoo bara darbe dirree irrattis ta'e dirreen alatti mudate furuun shaampiyoonii liigii biyyaalessaa ta'uun waggaa tokkotti gara Premier Leaguetti deebi'uun deeggartoota isaa bara darbe gaddaan bo'an dheengadda gammachuu shubbisiisee jira. Itti gaafatamaa waajjira itti gaafatamaa waajjira dhimma dargaggootaa fi ispoortii bulchiinsa magaalaa Adaamaa fi pirezidaantiin kilabichaa obbo Alamaayyoo Tulluu karoora Premier Leaguetti isaan deebisuu qabachuu fi caaseffama kilabichaa sirreessuun bu'a qabeessa akka isaan taasisan ni dubbatu. Karoora bareechamuu baasuun dirqama tolecha karoora deemsa qabu kan kaayyoo keenya milkeessuu danda'u. Kana milkeessuudhaaf immoo qaamni karoora kana milkeessu eenyuun kan jedhu sun adda baasuutu mala. Kana keessatti inni jalqaba ogeessa. Ogeessi cimaan ogeessi yeroo jennu teeknikaal direektarii eegalee leenjistoota keessattuu immoo leenjistoota. Kanaaf leenjisaa biyya kana keessatti muuxannoo guddaa qabu maqaa guddaa qabu barbaannee gara kilabichaatti itti aansee leenjistoota gargaartota akkasumas maanaajara kilabichaas akkasumas kanaaf gurmaa'insa keenya cimsuudhaaf yaallee jechuudha. Taphattoota kilabicha gara Premier Leaguetti deebisuu danda'an mallatteessuu dursanii qophaa'uu fi rakkoo dhiyeessii furuu milkaa'ina kanaaf sababoota ta'uu obbo Alamaayyoon dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaatti himanii jiru. Karoora Adaamaa Premier League Itoophiyaatti deebisuuf qabame milkeessineerra kan jedhan kaantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa fi walitti qabaan boordii kilabichaa obbo Abrahaam Aduulaa kilabichi fuulduratti Premier League Itoophiyaa keessatti dorgomaa cimaa ta'ee akka itti fufuuf hojii hordoffii fi deeggarsaa itti fufiinsaan akka hojjetamu dubbatan. Dorgoma cimaa ta'eetiin fuulduraa fi tokko hamma shanii keessatti Premier League keessatti akka isaan xumuran kan yaadatiin jirru. Isa kanaaf wantoonni barbaachisan baay'eetu jira. Dhiyeessiin barbaachisu baay'eetu jira. Humna namaatiinis cimsuutti barbaachisa. Maatiriyaaliinis cimsuutti barbaachisa. Isa kana bulchiinsi magaalaa bara kana deeggarsa uummataa baay'ee irratti hin gaafanne. Garuu amma kan irraatti kaanee guutumatti uummanni naannoo keenyaa uummanni magaalaa Adaamaa keessumatti kana fudhatee nus deeggarree dorgoma cimaa ta'eetiin tokko hamma shanii keessatti akka inni xumuru karoora keenya kan qabachaatiin jiru.